Akkam jirtu an obboleessa keessan Abdii Zalaalamii kutaa yeroo darbee irratti just bal'inaan walii wajjiniin ilaalaa akkuma turre dhimma afaan keenya afaan Oromoo waliin wal qabatu irratti yeroo baay'ee caaseffama isaa dabalatee seerluga afaan kanaa namoonni baay'een hin eeganii isa kanaaf immoo furmaanni inni hangaffaaf inni ijooni barachuu akka ta'e walii wajjiniin kaafnee ilaalleerra barbaachisummaa isaa kaafnee yaadota bal'aa kaafneetu walii wajjiniin ilaalaa turre guyyaa har'aa kilaasii keenya tokko jennee walii wajjiniin itti fufnee jechaadha. Gara kilaasii keenya guyyaa har'aatti tu hin darbiin garuu obboloonni biyya keessaaf biyya alaa maatii keenya maatii Odaa Akaadaamiin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaan dhaamsaa keenyadha. Gamanumaan viidiyoon kun viidiyoo baay'ee barbaachisaa ta'edhaa fi namoota baay'ee kan gargaaru waan ta'eedhaaf hiriyoota keessaniif qooduudhaan ijoollota biraa akka dhaqqabu gochuu keessatti ga'een keessan olaanaadha waan ta'eedhaaf isa kanaan nu cinaa dhaabbachuu akka hin daganne. Akkuma yeroo darbe kaasaa ture namoonni baay'een qubee afaan Oromoo beekuu qubeen afaan Oromoo eessarraa akka jalqabu dubbachiiftuu meeqa akka qabu dubbifamaa meeqa akka qabu qubeen dachaa maal fa'aa akka isaan ta'an qubeewwan ergifataman qubee akkamii akka isaan ta'an ni beeku. Just minor class irraa kaanee walii wajjin hin ilaallu jechuudha. Qubee tokko tokkoon ilaalaa hin adeemnu yookaan immoo qubeen dubbachiiftuu qubee dubbifamaa jennee qubee dachaa jennee yeroo keenya wantoota akka kanarrattis hin gubnu haa ta'u iyyuu malee garuu dhimma barreeffamaa wajjin wal qabatuu fi dhimma seerluga afaan Oromoo wajjin wal qabatu irratti xiyyeeffannaa guddaa laannee ijaa itti fufunuudhaaf kilaasiin kun meejar kilaasii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni amma tokko intii qaban garuu immoo barreessuu irratti kan isaan rakkisu tarii barsiisota ta'uu danda'a, barattoota ta'uu danda'a, namoota waajjiraalee mootummaa keessaa hojjetan ta'uu danda'a. Namoota baay'ee hin gargaara waan ta'eedhaaf viidiyoo kana sheer gochuu akka hin daganne. So guyyaa har'aa caaseffamaa afaan Oromoo keessatti sirna barreeffamaa afaan Oromoo keessatti isa hangafaa kan ta'ee fi namni hundumtuu adda baafachuun kan isarra jiraatu dhimma sagalee walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Afaan Oromoo keessatti sagaleen maalidha kan jedhu. Namni tokko sagaleessuu hin danda'u yoo ta'e barreeffamaan sagalee tokko qixa sirrii ta'e irra uumuu hin danda'u yoo ta'e carraan inni qubee afaan Oromoo bakka jabaachuu qabutti jabeessee bakka laafuu qabutti immoo laaffisee barreeffama sirrii ta'e tokko barreessuun isaa abjuu ta'ee hafe jechuudha. Jalqaba irratti sagalee sagaleessuu fi bakka kamitti dheerataa bakka kamitti immoo gabaabbata isa jedhu adda baafachuun dirqamadha jechaadha. So akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuu shantu jira mitiire dubbifamaa kan ta'an qubeewwan biroonis ni jiru. Warri dubbifamaa ta'an qubeewwan kuni karaa qubeewwan dubbachiiftuu kanaa dubbachiifamu yookaan immoo sagaleeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf qubeen daan kun qofaa isaatti sagalee ta'uu hin danda'u jechuudha. Sagalee itti gochuudhaaf qubeen itti aanee dhufee qubee dubbachiiftuu ta'utu irra jiraata. Fakkeenyaaf amma qubeen daan kun biratti qubee dubbachiiftuu e yoo daballee deedhaa u yoo daballee immoo duudha jechuudha. Sagaleen uumamaa kun duudha. As biratti o yoo daballee immoo doodha jechuudha. So kanaaf iyyuu sagalee uumuu keessatti qubee dubbifamaa erga fayyadamnee booddee qubee dubbachiiftuun itti aanee dhufu sun sagalee uumuu keessatti ga'ee olaanaa taphata jechuudha. Isa kanaaf qixa kanarraa adda baafachaa deemtu jechuudha. Sirna barreeffamaa keessatti namoonni baay'een kan isaan dogoggoran maalidha? Bakka inni itti dheeratuu fi bakka inni itti immoo gabaabbachuu qabu adda baafachuudha jechuudha. Tarii kilaasiin kun kilaasii baay'ee maayinartii ta'e fakkaachuu danda'a yookaan immoo wanta hin barbaachifneedhaaf wanta salphaatti bira darbamu fakkaachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee namni sagaloomsuu adda hin baafanne barreeffama afaan Oromoo keessatti dhugumatti seera barreeffama afaan Oromoo yookaan seerluga isaa eegee barreessaa hin jedhu sobadha jechaadha. So sagaleen lamatu jira jechuudha. Inni jalqabaa sagalee dheeraa yommuu ta'u
Itti aanee kan dhufu immoo sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee dheeraadhaaf sagalee gabaabaadha jechaadha. So sagalee dheeraa gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Akkuma nama isinii kaasee sagalee tokko sagaleessuu kan nuyi dandeenyu afaan Oromoo keessatti qubeen dubbifamaan tokko jira yoo ta'e qubeen dubbachiiftuun itti aanee dhufu sun sagalee akkamii akka inni uumu ni murteessa jechuudha. Sagalee akkamii akka inni uumu murteessu iyyuu malee garuu yommuu ofii keenya dubbannu akkasumas yommuu ofii keenya barreessinu qubeen dubbachiiftuun itti aanee dhufu lama yoo ta'e maal ta'a? Sagalee dheeraa ta'a. Tokko yoo ta'e garuu sagalee gabaabaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf baa fayyadamnu. As birattis gabaabaa jalattis qubee fayyadamnee kan nuyi jirru. Amma qubeen dubbachiiftuu qubeen dubbifamaan baadha kuni qubee dubbachiiftuu a lama yoo itti daballee sagalee kana gaafa sagalee sunuma akkamitti waamne jechuudha. Baa meera deebi'aati ana waliin jedha. Isheen kun baa jechuudha. Baa fakkeenyaaf ammaa sagaleewwan kanneen akka fakkeenyaaf baabura jenna yoo ta'e baabura baa bakka itti sanatti sagalee nuyi jalqaba irratti barreessuu qabnu suni isheen baa itti kun sagalee dheeraa jechuudha. Sagaleen dheeraan kun kan inni uumamu yommuu maal ta'uudha? Dubbifamaan tokko jira. Dubbifama sanatti aanee dubbachiiftuun lama walitti aananii dhufanii jiru yoo ta'e sagaleen sun sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee gabaabaa kana bira gaafa dhufnu immoo dubbachiiftuuma a tokko qofaa fayyadamnee haa ilaallu. A tokko qofaa fayyadamnee haa ilaallu. Inni kun immoo ba'a. Inni jalqabaa sagalee dheeraan isaa dubbachiiftuun aan lama wal faana gaafa galu sagalee baa jedhu nuuf uuma. Qubeen dubbachiiftuun tokko qofaan aan baa biratti gaafa argamu garuu sagalee baa jedhu nuuf kenna jechuudha. Sagalee baa jedhu nuuf kenna. Fakkeenya kana fudhannee fakkeenyaaf ammaa jecha tokko haa barreessuun fakkeenyaaf ammaa jecha baabura jedhu kanaa mee walii wajjiniin haa ilaallu. Jecha baabura jedhu kana walii wajjiniin haa ilaallu. Jecha kanas biratti akkuma nama isiniif kaasee sagalee gabaabaadhaaf sagalee dheeraa walii wajjiniin ilaalleerra. Haa ta'u iyyuu malee sagaleen dheeraan akkamitti akka inni uumamuu fi sagaleen gabaabaan akkamitti akka inni uumamu ilaalleerra. So jecha baabura jedhu kana gaafa barreessinu qubee dubbifamaatti aanuudhaan qubeen dubbachiiftuun bakka kamitti lama ta'ee dhufeera isa jedhu adda baafadha. Fakkeenyaaf ammaa sagalee jalqabaa kana keessatti bakka itti aan yookaan immoo qubeen dubbachiiftuun bakka itti lama ta'ee ni jiraata. As bira fudhannee ilaalleerra yoo ta'e oonis dubbachiiftuudha waan ta'eedha. Bakki inni itti tokko qofaa ta'ee ni jiraata. Akkuma kana bakka itti aan tokko qofaatti eeruu ni jiraata jechuudha. Bakka inni tokko qofaatti eeruu ni jiraata. As bira ilaaltanitti yoo ta'e. So as keessatti ammaa sagalee gurguddaa sadii qabna jechuudha. Dhimma kana keessatti jecha kana keessatti sagalee gurguddaa sadii qabna. Sagaleewwan kana walii wajjiniin haa ilaallu. Jalqaba irratti baa kan jedhu sagalee dheeraan kun jira. Sagaleen dheeraan kun jira. Sagalee kana gaafa waamnu baadha kan nuyi jennu. Sababni isaa maaliif akka kana jenna? Maaliif akka kana sagaloomsine isa jedhuufi qubee dubbifamaa sanatti aanee qubeen dubbachiiftuun aan jiru sun qubee lamadha waan ta'eedhaaf qubeen dubbachiiftuun lama walitti aanee gaafa dhufu immoo sagalee dheeraa uumaa inni irra. Ittaansuudhaan kan jiru sagalee buu jedhudha. Sagalee buu jedhu. Inni kun immoo sagalee dheeraatu hin taane sagalee gabaabaadha jechuudha. Sababni isaa akkuma arbaan olitti kaafnee walii wajjiniin haasaa turre
akkuma haasaa turree sagaleen dubbachiiftuun itti aanee dhufu sun tokko qofaadha yoo ta'e uun tokko qofaatu jira waan ta'eedhaaf utuu lama ta'ee jiraatee buu jenneetu sagaloomsina turre. Amma garuu tokko qofa waan ta'eedhaaf sagalee sana hin dheeressinu jechuudha. Itti aansuudhaan sagaleen sadaffaan jecha baabura jedhu kana keessa jiru inni sadaffaan raa kan jedhudha. Isheen kunis sagalee dheeraatu hin taane sagalee gabaabaadha jechuudha. Dubbifamaa sana bira kan jiru dubbachiiftuun aan tokko qofaa waan ta'eedhaaf sagalee gabaabaadha jechuudha. So isaan kana wal faana gaafaa sagaloomsinu walumaa galatti amma sagaleewwan gurguddaa sadiitu jiran irraa baan sagaleedha. Baabura. So as biratti hamma namni tokko jecha baabura jedhu kana gaafa barreessu fakkeenyaaf as biratti a tokko hir'iseera yoo ta'e inni kun baabura ta'uu hin danda'u jechuudha. Baabura jechaa jira malee baabura jechaa hin jiru. A sana gaafa itti dabalu garuu baaburadha. Kun qubeen tokko dogoggora hamaa akkamii akka isheen uumtu iddoo kanatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti immoo uun sagalee gabaabaa dubbifamaa baa wajjiniin dhume kun bu kan jedhu kana biratti uu tokkotu daballee sagalee akkamii uuma kan jedhuu fi baabura taatu hin taane baabura ta'a jechuudha. As birattis a tokko yoo daballe fakkeenyaaf amma maalidha? Baaburaa ta'a jechuudha. Baaburaa ta'a jechuudha. So sagalee dheeressuudhaaf sagalee gabaabsuun hiikaa akkamii fi dogoggora akkamii akka inni uumuu danda'u walii wajjiniin ilaalleerra jechuudha. As biratti tuqaan isin guyyaa har'aa qabachuu qabdan isteeppiidhaan deemna waan ta'eedhaaf wantoota baay'ee irra deddeebinee yoo ilaalaa deemne xiqqoo ishee more complex ta'aa deema garuu fakkeenya tokko qofaa yoo fudhachaa deemne immoo more understand akka isin gootaniidhaaf isin gargaara waan ta'eefidha. Jecha tokko qofaa fayyadamnee sagaleewwan achi keessa jiran adda baasaa kan jirru. Mee konseptii makanaanii sagalee dheeraaf gabaabaa jecha tokko barreessuudhaan jechi sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu isinan gaafadha jechaadha. Walumaa galatti sagalee dheeraa kan inni ta'uu danda'u yoomidha jennee yeroo qubeen dubbachiiftuun qubee dubbifamaa sanatti aanee dhufu yeroo inni itti dheeraa ta'uudha inniirra. Haa ta'uyyuu malee konseptii biraadhaan qubeen dubbachiiftuun qubee dubbifamaa malee yeroo inni itti dhaabbachuu danda'us ni jiraata jechuudha. Dirqama qubeen dubbachiiftuun tokko jiraachuudhaaf qubeen dubbifamaan dudduuba isaa jiraachuun irra hin jiraatu. Inni kun dirqama miti. Fakkeenyaaf amma jecha Oromoo jedhu haa ilaallu. Oon kun qubee dubbachiiftuudha. Garuu qubeen dubbifamaan itti aanee jiru dursee jiru hin jiru jechuudha. So as keessatti qubeen dubbachiiftuun qofaa isaa dhaabbachuu ni danda'a jechuudha. Maaliif? Ofii isaatiiyyuu sagaleedha waan ta'eedhaaf a, u, i, e, i, o gaafa jennu qubeewwan dubbachiiftuun kun kan dubbachiisan yookaan immoo sagalee mataa isaanii uumuu kan danda'anidha jechuudha. Isa kanaaf qofaa isaanii dhaabbachuu ni danda'u. So konseptii amma walii wajjiniin dubbachaa turreen as keessatti sagaleewwan jiran jalqabaa adda baafan. Sagalee inni jalqabaa maal ta'a jechuudha? Qubeen jalqabarra jiru oodha waan ta'eedhaaf isheen kun sagaleen oo jettu kuni qofaa isheetti sagalee tokkodha jechuudha. Qofaa isheetti sagalee tokkodha jechuudha. Sagaleen lammaffaan roo kan jedhu kunis sagalee isa lammaffaadha jechuudha. Sagalee inni sadaffaan walumaa galatti jechi Oromoo jedhu kun sagalee gurguddaa sadii qaba jechuudha. Inni itti aanu
sagalee moo jedhudha. Sagalee moo jedhudha. So kamtu sagalee gabaabaadhaa kamtu immoo sagalee dheeraadha isa jedhu adda baafachuun isin rakkisu jechuudha. Sababni isaa walii wajjin ilaalaa turre waan ta'eedhaaf akkuma nama isinii kaasee qubeen dubbachiiftuun qofaa isaa hima tokko keessatti yookaan jecha tokko keessatti barreeffamee jira yoo ta'e qofaa isaatti sagalee mataa isaa waan qabuudhaaf sagalee tokko uumuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma oon kun lama ta'ee utuu jiraatee sagalee dheeraa oo jedhu uuma ture jechuudha. Tokko ta'ee wanta jiruudhaaf garuu sagalee gabaabaa oo jedhu nuuf uumeera jechuudha. Sagalee gabaabaa oo jedhu nuuf uumeera. Sagalee gabaabaa oo fakkeenyaaf amma Oromoo gaafa jennu ammaa sagaleen nuyi jalqaba maqaa dhoof oo isheen jettu kun sagalee dheeraa miti arrabama keenya irratti ilaala. Oromoo jenna malee Oromoo hin jennu. Oromoo jenna waan ta'eedhaaf. So qubeen jalqaba irratti argamtu qofaa ishee kan jirtu kun sagalee gabaabaadha jechuudha. Itti aansuudhaan kan jiru roo kan jedhudha. Inni kunis sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee gabaabaa maaliif ta'a? Qubeen dubbachiiftuun itti aanee dubbifamaa kanatti aanee jiru qubeen oon sun tokko qofaa waan taateedhaaf qubee dubbifamaa sana qubee dubbifamaa irraa sanaa akka inni dubbifamu gochaa jirti yookaan akka inni sagaloonfamu sagalee akka inni qabaatu gochaa jirti jechuudha. Qubeen irraan argamu sun oo bira gaafa keenyu roo qubee tokko sagalee jedhu nuuf laata jechuudha. Roo malee roo miti. Sagalee dheeraatu hin taane sagalee roo jedhu. Itti aansuudhaan sagaleen jiru sagaleen inni sadaffaan maa biratti oo lama argaa jirra. Kanaaf sagalee dheeraadha jechaadha. Kanaafiyyuu sagalee moo jedhu nuuf kenna jechuudha. Oromoo. Kanaafiyyuu namni tokko barreeffama barreessu keessatti yookaan hima barreessu tokko keessatti jecha Oromoo jedhu tokko gaafa fayyadamu as biratti fakkeenyaaf oo lama wal faana jiran keessaa tokko barreessinee ilaallu. Oromoo jedha malee Oromoo hin jedhu jechuudha inni kun. Oromoo jedha malee Oromoo hin jedhu. Fakkeenyaaf oo gidduu jiru sanatti immoo oo tokko yoo daballe maal ta'a? Oromoo jedha jechuudha. Oromoo. Inni sirriin garuu maal ta'a jechuudha? Oromoo. Arraba keenya irratti gaafa waamnuu fi sagaleen sun akkamitti akka dheeratu erga adda baafannee booda baay'ee simple waan ta'edha jechuudha. Nuti seensi gochaa akka inni baay'ee kompleksiteetti yaadnu yoo ta'e baay'ee simple goonee ilaallatu yoo ta'e baay'ee salphaadha jechuudha. So Oromoo gaafa jennu sagaleen jalqabaa oon gabaabbataadha. Arrabuma keenya irratti yoo gaafa sagaleessinu itti sun kan jiru roodha. Oromoo tun taane Oromoo waan ta'eedhaaf roo isheen jettu sun raa tokko biratti oo tokko qofaa keenya jechuudha. Roo moo isheen jettu sun garuu oo lama waan taatuudhaaf sagalee kun sadan walitti dhufuudhaanii jecha Oromoo jedhuuf sagalee ni uumu jechuudha. Fakkeenyaaf egaa amma konseptii amma baranne kanaanii hima tokko haa ijaarru. Hima caaltuun gabaa deemte haa jennume. Gabaa deemte. Caaltuun gabaa deemte. As keessatti dogoggora hin qabu jechuudha. Caaltuun as biratti A tokko yoo barreessine caltuun jechaarra jechuudha. Caltuun sababni isaa caa isheen jettu kun nu jalaa gabaabbatteetti jechuudha. Sagaleen caa jettu kun gabaabbatteetti waan ta'eedhaaf caa isa jettu bakka hin bu'e jechuudha barreeffamaan. So A tokko gaafa itti dabarru garuu maal ta'a? Caaltuun gabaa deemte. Kun hima sirriidha jechuudha. Hima dogoggora qabu tokko isiniifan barreessaa. Hima sana isin immoo sirreessitaniitu koomentii irra naaf keessu jechuudha. Asumaan walii keenya madaalaa deemna waan ta'eedhaaf
boonaan farda hate sagalee hima jedhu barreessinaa. Kana keessatti bakka kamitti dogoggorri akka jiru adda baaftaniitu sirreessitanii hima sirrii koomentii irra keessu jechuudha. Asumaan ofii keessan madaalaa deemtu waan ta'eedhaaf konseptiin amma isiniif barreesse kanaan arraba keessan irratti dheeressaa bakka itti gabaabbatutti immoo gabaabsaa sirriitti adda baafachuu qabdu waan ta'eedhaaf dogoggora hima kana adda baaftu jechuudha. Dogoggora hima kana adda baaftu jechuudha. Eshi sagaleen kan hin barreessaa jiru kuni boonaan farda hate hima jedhudha. Farda himi kuni dogoggora ni qaba. Dogoggorri isaa kam akka ta'e adda keessan ofii keessaniin konseptii amma walii wajjin barachaa turre irratti hundaa'uudhaan adda baaftu jechuudha. Dogoggorri hima kanaa maalidha? Boonaan farda hate hima jedhuun barreessuu barbaade. Himan barreesse kana keessatti dogoggorriin uume dogoggora akkamiitii? Bakka kamittan wanta dheerachuu qabe sagalee dheerachuu irra ture bakka kamittan gabaabsee sagalee gabaabachuun irra ture immoo bakka kamittan dheeressee so hima sirrii ta'e koomentii irra kaa'aa gara fuulduraatti bifa baay'ee siimpil ta'een fakkeenyaawwan garaagaraa fudhachuudhaan itti fufaa deemne jechuudha. Kun jalqabbii waan ta'eedhaaf bifa namoota hundumaa giddu galeessa godhateen itti jalqabneedhaafidha malee gara fuulduraatti tuqaan bakka kamitti galuu qabu buufate xiqqaan bakka kamitti galuu qabu sirna tuqaalii dabalatee namni tokko seerluga afaan Oromoo eegee qixa kamirra barreessuu akka inni danda'u walii wajjiniin itti fuunee sirriitti gadi fageenyaan inni ilaalla waan ta'eedhaaf yeroo itti aanu paartii lammaffaadhaan walitti deebinaa bakka jirtanitti nagaan waaqaa isin faanaa ta'u koomentii irra gochuu hin dagatinaa.